Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee leenjitoota giddugala leenjii fi gabbisa ogummaa dubartootaa Lanagewaa ogummaa garaagaraan leenji'an 909 marsaa arfaffaan eebbisaniiru. Giddugalli leenjii fi gabbisa ogummaa dubartootaa Lanagewaa dubartoota rakkoo garaagaraaf saaxilaman akkasumas miidhaan koorniyaarra ga'e simachuun leenjii haaromsaa fi ogummaan ga'oomsuun dinagdeen akka of danda'aniif xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechaa akka jiru kantiibaa Adaanech sirna eebbaa irratti haasaa taasisaniin eeraniiru. ለማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንን አነስተኛ ገቢ ያላቸውና በተለያዩ የህይወት አጋጣሚ ምክንያቶች እድል ያጡ Lanagewaan rakkoo hawaasummaa garaagaraaf kan saaxilamaa turan akkasumas galii gadi aanaa kan argatan carraa jireenyaa isaan mudateen carraa kan dhaban obboloota keenya shamarraniif carraa dhufeedha. Kaayyoon giddugala haaromsaa fi gabbisa ogummaa Lanagewaa inni ijoon barmaatilee boodatti hafaa hawaasa keessa jiruun gochi aalseerummaa kan irratti raawwatamee fi miidhaa koorniyaaf kanneen saaxilaman dubartoota fi shamarran walumaa gala lammiilee abdiin isaanii jalaa dukkanaa'eef abdii haaraa ta'uudha. Ministeerri muummee keenyaa Dr. Abiyyi Ahmed giddugalicha wayita eebbisanii hojii eegalchiisan dhaamsanuuf dhaaman keessa inni ijoon giddugalli kun waadaa dhala namaa fi uumaaf galle kan itti raawwannu pirojektiiwwan hundarra kan caalu jechuun ibsanii turan. Dhugaadha hojiin kun waaqa birattis nama birattis kan eebbifame waan ta'eef kanneen nu deeggartan hundi galatoomaa jechuun jaaladha. Giddugalichi marsaa arfaffaadhaan leenjitoota 909 kan eebbise wayita ta'u kanneen keessaa dhibbeentaan 97 qormaata ga'umsa ogummaa yookaan COC fudhachuun qabxii olaanaa galmeessuu isaanii kantiibaa Adaanech himaniiru. የነገዋ ሴቶችን አቅም በተመለከተ የዚህ ዙር ተመራቂዎች ብቻ አንዱ ማሳያ ነው። Dandeettii dubartoota Lanagewaa cimaa ta'uusaa eebbifamtoonni marsaa arfaffaa qofti ragaadha. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa eebbifaman 909 keessa qormaata ga'umsaa ogummaa yookaan COC fudhatanii dhibbeentaa 97 qabxii olaanaa galmeessaniiru. Kanaaf itti boonna. Yeroo gabaabduu keessatti firii akkasii arguun keenya dubartoota carraa yoo laanne ofirra darbanii maatii fi biyya isaanii deeggaruu akka danda'an hubanneerra. Dubartoonni kunneen bu'aacee hedduu kanneen qaxxaamuranii dhufanidha. Eebbifamtoonni har'aa hundinuu carraa hojii argataniiru. Isaan waliin hojjechuuf kanneen filattan isin carroomoodha. Sababni isaa kanaan dura warreen hojii keessa jiran irraa waan hedduu baranneerra waan ta'eef. Kantiibaa Adaanech Abeebee leenjitoota wayita eebbisan giddugalicha baajeta mootummaan deeggaruun cinatti of danda'ee akka dhaabbatuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. ለነገዋ ሴቶች ተሃድሶና የልቀት ማዕከል በከተማ አስተዳደር በጀት ላይ ጥገኛ ሆኖ መሄድ እንዳትችል በርካታ ስራዎችን ጀምረናል። Giddugalichi baajata mootummaan deeggaruun cinatti of danda'ee akka dhaabbatuuf namoota hedduuf carraa akka uumuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jirra. Bu'uuruma kanaan sheedii horsiisa lukkuuf ta'u lafa heektaara 10 irratti eegalchiisneerra. Akkasumas warshaa daabboo, warshaa huccuu, gamoo kiraa tokko ijaarreerra. Ammas itti fufnee kan hojjennu ta'a. Marsaa ittaanutti dubartoota daa'ima qabaniif haala mijeessineerra waan ta'eef daa'imman haadha isaaniirraa osoo adda hin bahin giddugalicha keessatti akka jiraataniif haala mijeessineerra. Dhuma irrattis kantiibaa Adaanech giddugalichaaf qaamolee deeggarsa garaagaraa taasisaa turan galateeffatanii eebbifamtoonnis leenjii giddugalichatti argataniin carraa bulchiinsi magaalichaa mijeessetti dhimma ba'uun osoo abdii hin kutin hojjetanii of jijjiiruun warra kaaniif fakkeenya ta'u akka qaban dhaamaniiru. የዛሬ ተመራቂዎች ዛሬ አዲስ ህይወት የምትጀምሩበት ምዕራፍ ላይ ደርሳችኋል። Eebbifamtoonni har'aa jireenya haaraa yeroo eegaltanirra geessaniittu. Jireenya keessanitti hojii yeroo eegaltan akka salphaatti isiniif mijachuu dhiisuu mala. Isin garuu jaboo akka taatan mul'istanii jirtu. Jireenya keessatti haalli kam yoo isin mudate duubatti deebi'uun akka hin jirre daandiin kaleessa keessa dabartanii fi leenjiin asitti fudhattan jabina isiniif ta'u. Kanaaf abdii kutannaa irratti balbala cuftanii fuula duraatti qofa tarkaanfachuu akka qabdan isiniif hanna'ama. Dubartoonni har'aa marsaa arfaffaaf eebbifaman kunneenis leenjii gosa garaagaraa jechuunis huccuu hodhuu, nyaata qopheessuu, kunuunsa daa'immanii akkasumas elektirikii diriirsuu, kunuunsaa fi horsiisa lukkuu dabalatee gosoota 17 leenji'aa turaniiru. Giddugalichi bara 2016 irraa eegaluun hanga har'aatti dubartoota rakkoo garaagaraaf saaxilamaa turan akkasumas kanneen miidhaan koorniyaa irra ga'aa ture 2401 simachuun leenjii haaromsaa fi ogummaan leenjiseera.